Akkam jirtu dhaggeeffattoota BBC Afaan Oromoo sagantaa isaa wiixataa eegaleera. Qophii keenyaarraan Ameerikaan hogganaati kan mootummaa Itoophiyaa duraanii qoqqobbii akka keessu gaafatamu. Seerri kun kakaalee waraqaa jiru kunoo amma qabatamaanii nama Geetaachoo Asaffaa kana qabatee darbee jechuudha. Tinkuwaan guddaadha. Magaalaa Allaamaataatti dargaggootaaf humna nageenyaa naannichaa gidduutti walitti bu'iinsa dhalateen lubbuun darbu. Waa'ee weellisaa Laggasaa Abdii namoonni dhiyeenyatti beekaniif maatiin waan jedhan. Oduulee gaggabaaboo addunyaa keessaa immoo mismaara 120 garaa namaa keessatti argamee fi oduulee kabiroo qabadheera ani Firaafolii Dhugaasaadha. Dhiyeessaan sagantaalee har'aa Galaanaa Balaa akkan waliin turtan kabajaan isin affeera. Mootummaa Ameerikaa keessatti bakka bu'aan kutaa bulchiinsa Koloraadoo wixinee seeraa House Resolution 128 ji'oota dura ragga'e irratti hundaa'uun mootummaan Ameerikaa hogganaati kan mootummaa Itoophiyaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa irratti qoqqobbiin Global Magnitsky Act jedhamu akka kaa'u gaafatan. Dhimma Itoophiyaa dhiyeenyaan hordofaa kan turanii fi wixineen seeraa House Resolution 128 akka ragga'u dhiibbaa gochuun kan beekaman Republican Mike Kaufman obbo Geetaachoon walitti bu'iinsa sabummaa irratti xiyyeeffatan kakaasuu dabalatee yakkoota biroo hedduu waan dalaganiif mootummaan Ameerikaa qoqqobbii akka irra kaa'u gaafatan. Dhimma kana irratti hundeessituu dhaabbata tokkummaa Oromootaa kabaja mirga namoomaaf dimookiraasii jedhamu akkasumas House Resolution 128 akka ragga'u duula taasifamaa ture keessatti gahee ka qabdu adde Seenaa Jimjimoo bilbilaan dubbiseera. Gaaffichi akka dhiyaatu dursitee quba qabaachuu himti. Durallee quba qabnaa mariirra turre ana qofa osoo hin ta'in akkuma beektu Oromoo Community wajji dalagnaa waan amma haara'aa misaruma karoora pipeline keessaa akka dhufe. Xalayaan kun barreeffamummaa isaa seerri sun kakaalee darbisuun afaaniin qofa osoo hin ta'in dalagaadhaan akka hojiirra ooleetiin kunoo nama akka Geetaachoo Asaffaa kana kan mirga namaa saamee jedhe ofii garuu mootummaan naannoo adda addaa dhoksanii of jalatti biyya adda addaa kana beeksisatti illee bahee mootummaa akka Ameerikaa jalaa bahuu hin danda'u beensaa fudhatamu akkasumatti isa qofa osoo ta'in warroon isa wajjii hiriiran kanuma ta'een haa ta'u hatiinsaan ta'e ajjeesaan ta'e akka warroonni kunillee himatamanii seeraaf dhiyaatanii seerri kun kakaalee waraqaa irra jiru kunoo amma qabatamaanii nama akka Geetaachoo Asaffaa kana qabatee darbee jechuudha. Tinkuwaan guddaadha. Kanaaf yoo xalayaan kun fudhatama argatee jedhe House Resolution 128 hojiirra ooluu eegalee jechuudha. Gabaabinatti xalayaan kun fudhatamiinsa akka argatu hin beekna. Pirezidaantii kana wajjin iyyuu haasaa jiru keessa shakkii hin qabnu namni kuni mootummaan Itoophiyaallee himatee jira mootummoonni addunyaallee hin beekanii. Hayyee qoqqobbiin amma obbo Geetaachoo Asaffaa irratti akka kaa'amu gaafatu kun adeemsa maalii keessa darbaa sadarkaa maaliitti ragga'a? Adeemsa inni darbu keessa koongirasiin nama kana qoratee qabatamaan waan qabu waan dhugaarra murtaa'e qo'annaa hedduu keessa darbeetiin eega koongirasii kana fudhatameen booda karaa Secretary of State fi akkasumas Treasury kanneen lamaan bira dhaqaa Treasury bira kan dhaquu fi mallaqaa fi qabeenya isaa akka fudhatamuu fi kun ammoo akka national security irratti waan rakkoo guddaa qabu jedhee namni kun himatamee waan jiru executive branchiin waan kanneen funaannatee research godhee jaffa kana keessatti murtii tokkotti kennamee jira. Magnitsky Act kan jedhamu kana jalatti fakkeenyaaf Geetaachoo Asaffaa qoqqobbiin irra kaa'amuu danda'an maal fa'aadha? Qoqqobbii irra kaa'amuu danda'an keessaa inni tokko viizaa isaa yoo viizaa biyya Ameerikaa qabaate baanii viizaa isaa godha takka lammataa immoo qabeenya isaa bakka jiru jedha akka tokkonnaa jala oolu qabeenya inni horatee jedhee hatiibsaanii yookiin gara biraatiin nama miidhuu akkana godhee sankshinitti godha kan biraa immoo biyyootii akka hariiroo Ameerikaa wajjin qabanii warroonni kunniin illee nama kana akka seeraa dhiyeessanii haala adda addaatiin ni gaafatee jira. Qoqqobbiin akkasii namoonni aangoo mootummaa irra jiranii fi kaanis mirga namoomaa sarbuu fi biyya hattuurraa akka of qusatan ergaa cimaa dabarsaa jetti adde Seenaa Jimjimoo. Guyyaa kaleessaa godina kibba Tigraay aanaa Allamaaxaa magaalaa Allamaaxaatti wal dhabdee dargaggoota gaaffii eenyummaa qabna jedhanii fi humnoota nageenyaa gidduutti dhalateen lubbuun namootaa darbe. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen fedhii siyaasaa kanneen qabantu kana godhaa jedheera. Jiraattonni ammoo gaaffii isaanii dhiyeessuu fi humna addaa naannoo Tigraayin hiraarfamaa turuu himu. Ammayyuu ittaana.
Biiroon Kominikeeshinii naannoo Tigraay ibsa kaleessa galgala baaseen waldhabdee kanaan namoonni 3 du'aniiru jedha. Haa ta'u malee jiraattonni irra dubbisnee lakkoofsa namoota du'anii 5 gahu 15 ol kan ta'anis akka miidhaman himu. Ibsi naannichaa namoota miidhaman keessaa humnoonni nageenyaa akka jiran dubbata. Hospitaala Allaamaxaarraa namni dhimma kana gaafannee fi maqaan isaa akka dhokatu barbaadu immoo namoonni 25 yaaliif gara isaanii akka dhufan hima. Jiraatan magaalaa Allaamaxaa obbo Zinaaboo Maarfee hiriira guyyaa kaleessaa taasifame irratti hirmaachuu isaanii dubbatu. Ji'oota 3 darbaniif dargaggoonni irra deddeebiin gaaffii gaafatu ture. Kaleessa garuu humni addaa Tigraay reebicha yeroo raawwatu daandii cufani. Achi humnoonni nageenyaa uummata irratti tarkaanfii fudhataniiru. 5 ajjeefamaniiru. 15 ammoo yaalamaa jiru. Jiraattonni dubbisne akka jiranitti namoonni dirreetti ba'an suni gaaffii eenyummaa kaasu. Raayyaan Amaara waan ta'eef naannoo Tigraay osoo hin taane naannoo Amaaraa jala buluu qabaa jedhu. Walitti qaban koree dhimma eenyummaa gaafatu kan ta'an obbo Aggizee Hidaaruu namoonni gaaffii qaban karaa nagaan gaaffii isaanii dhiyeessu fedhanis sababa humna addaa naannoo Tigraayin akka hin milkoofne himu. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Tigraay garuu uummanni gaaffii qabu karaa nagaan gaafachuu danda'a ture jedha. Dabalees jarreen kana godhan gaaffii eenyummaa fakkeessuun kan fedhii siyaasaa keessaa waa buufachuu warra yaada qabanidha jechuun dubbata. Kan kana keessa harka qabanis akka callifnee ilaalle naannichi beeksiseera. Mana maree naannoo Tigraayitti bakka buutuun aanaa rakkoon kun itti dhalte kan ta'an Aadde Jaana Nugus immoo raayyaan Tigreedha yookiin Amaara kan jedhan alatti raayyaan raayyuma qofaadha kan jedhan illee jiru jechuun BBCtti himaniiru. Gaaffiin dargaggootaa misooma waan ta'eef meeshaa ta'uu hin qabanii jedhu Aadde Jaanon. Dudduubeen uummata raayyaa Oromoo akka ta'e seenaan ni hima. Yeroo ammaa uummanni raayyaa bulchiinsa naannoo Tigraay fi Amaaraa jala jira. Gabaasa ammayyuu itti aanaa qopheesse dhageenye. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo oduulee addunyaa gaggabaaboo firaafoolii dhugaasaarraa dhageenya. Galatoomii Galaana dhaabni adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen fincila hidhannoo waggaa 34 dhaabuun mootummaa Itoophiyaa waliin waliigaltee nagaa mallatteesse. Waliigalteen kun gama lamaaniinuu diinummaa ture akka dhaabbatuu fi dhaabni adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen immoo siyaasa nagaa qabeessaan falmii isaa akka itti fufu ibsa. Hospitaala Qidduus Phexrositti garaa ga'eessa waggaa 33 keessaa mismaara 120 lilmoo 2 marfee 1 istikinii 2 fi burcuqqoon cabaa 2 yaalii baqaqsanii hodhuun baasamuu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Yeroo dheeraaf dhibamaa dhukkuba sammuu kan ta'e ga'eessi kun waggaa 8 yaalamaa turuun isaa ibsameera. Pireezidaantiin Kaameruun Pool Biyaa marsaa 7ffaaf filannoo pireezidaantummaa mo'atan. Pireezidaantiin Biyaa bara 1982 irraa eegaluun aangoorra kan jiran yeroo ta'u akka bu'aa filannootti kan deebisanii filataman 9% Kaaba Indiyaatti jimaata baaburri namoota 60 ol erga ajjeesee booda mormitoonni daandii baaburaa cufuun dhimma namoota eessa buuteen isaanii hin beekamne irratti gaaffii dhiyeessaniiru. Balaan kun kan dhaqqabe utuu namoonni walitti qabamanii sirna amantaa Hinduu gaggeessaniiti. Balaa kanaan kan dhibame namni kun siree hospitaalaa irra ciisee waan uumame dubbateera. Namoota hedduu taanee ayyaana daasharaa kabajaa turre. Maal akka uumamaa ture otoo hin hubatin baaburri kun gara keenyatti fiigaa dhufe. Namoonni baaburri dhufaa jira jechuun iyyaa turan. Maal akka uumame yeroo hubannutti garuu namoonni baay'ee du'aniiru. Ajajaan waraanaa Ameerikaa olaanaa Biriteen loltoota Islaamic State dirree waraanaa Siiriyaa keessatti booji'amaniin akka fudhattuuf waamicha dhiyeesseera. Biriteen garuu Elshaafii Elsheekii fi Aleksaandaa Kotee irraa lammummaan Biriteen akka fudhatamee fi mootummaanis namoonni kun Ameerikaatti akka murtiitti dhiyaataniif mari'ataa akka jirtu ibsiteetti. Oduun har'aaf qabadhe kanuma galaan. Galatoomi firaafool. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dubbiilee ijoo marii miidiyaa hawaasummaa keessumaa kan feesbuukii yeroo ilaallu irra geenyerra waa'ee lakkoo Biraanuu Gammachuutu nu waliin jira. Galatoomii miidiyaa hawaasummaa irra kan deddeebi'anii inni tokkoffaan kan kaleessa akka hordoftoonni keenyallee yaada isaanii nu qoodanii keessattuu atileet Faayisaa Leellisaa waggaa 2 dura Olompikii Riyoo irratti mallattoo diddaa agarsiisa sana maali akkamitti yaadattu miira akkamii keessa turtanii kan jedhudha.
innis ofiisaa ibsa gaazexeessotaaf kaleessa hoteela intarnaashinaali Ilillii irratti yeroo kennu yeroo sana yaadatee mimaanillee to'achuu dadhabe namoonni yeroo sana akkatti yaadatan maali jennee isaaniif beeksifnee turre namoonni hedduun waan sana akkamitti akka yaadatan eessa ta'anii akka yaadatan nuuf qoodaniiru namoonni baay'een kan mimaaniin yaadatan jiru kan utaalan jiru kan kaanii walammatan jiru kan kataane wallaalle jedhan jiru kan baanii fiigan jiru kan amanuu dadhaban jiru kan amanuu dadhabanii jettee na yaadachiifte suuruma feesbuuk irra jirullee amanuu dhabee riyyaakotti kan bilbile wanta kana mirkaneeffadhee sirriidhaan jedhee keessattuu fiichirraa kan jedhe tokkuma maal jedhe sitti fakkaata yeroon suni yeroo baay'ee hukkaamamne sagaleen keenya dhaga'amuu dide wanta sanan agarsiisuun waltajjii addunyaatti sagalee keenya nu baase. Ayyee har'a dhimma kana alatti dubbilee ijoon feesbuuk irratti namoonni irratti haasaa jiran maal? Tokko waa'ee artistii Buleessaa Laggasaa Abdiiti. Har'aadha sirna awwaalcha isaanii namoonni nagaan boqoddoo biyyeen sitti salphattu jedhanii awwaalcha irratti kan biraan immoo kan walitti bu'iinsa lubbuu namaallee irratti darbee gama raayyaa Allamaaxaatiin isa kana wal harkaa fuudhaa jiru namoonni. Ayyee Biraanuu Gammachuu wantoota nuun geesseef galatoomna. Sanbata darbe du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii kan tasa dhaga'ame weellisaa Oromoo gameessi artiist Laggasaa Abdii awwaalchi isaanii har'a Bataskaana Kaateediraal Qiddist Sillaasee bakka jaallattoonni isaanii hedduun argamanitti raawwatameera. Waayilli keenyaaf taamuu xibabu sirna awwaalchaa irratti argamuun gabaasa itti aanu qopheesseera. Ya walala walalitu tibasiyaadeen bariitu. Sagaleen kun waggoota 65 oliif uummata boojaa jaalala uumaa fi uumamaa akkasumas kan namaa fi biyyaa lallabeera. Biyya saayya qabu, biyya jaarsa qabu, biyya boota qabu. Artiist Laggasaa Abdii waggaa 80 baranaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1931 godina Shawaa Kaabaa Aanaa Abbichuu ganda Yaayyaa Qacamaa jedhamutti dhalatan. Maalummaa masinqoo kan baratan jaalala isaas caalmaatti kan horatan artiist Wasanuu Didoorraa akka ta'e seenaan jireenya isaanii hima. Abbaa isaanii obbo Abdii Daadhii fi haadha isaanii aadde Foollee Guddataaf tokkicha kan ta'an artiist Laggasaa Abdii qe'ee maatii isaanii dhiisanii gara Finfinnee yeroo dhufan reefu dargaggee waggaa 20 turan. Barreessaa Muhammad Qophee waggoota 30 oliif artiist Laggasaa Abdii dhiyeenyatti akka beekan natti himan. Laggasaan nam tokko osoo hin ta'in nama 4-5 hojii nam 20-30 waltajjii tokko irratti hojjetu kophaa isaanii nama hojjechuu danda'u. Wallisaadhaa wallee qofaa miti yeedaloo ofiif baafatu hundaa ol nama saba isaanii jaalatanidha. Laggasaa Abdii rakkoo hamaa keessatti waa hunda oobsaniituma dukkana keessatti ifaanuuf ta'anii saba keenya mul'isanii ambaasaadara aadaa Oromoodhaa ta'anii as ga'anii. Artistichi waltajjiilee xixiqqaa hanga dhaabbilee muuziqaa biyyattii isaan beekamoo kanneen akka Orkeestiraa Kibur Zabanyaa, Hagar Fiqir, Mana Tiyaatiraa Biyyaalessaa, Orkeestiraa Poolisii Itoophiyaa fi kanneen birootti dandeettii muuziqaa olaanaatiin tajaajilaniiru. Artistichi tajaajilawwan isaanii kanaaf bara 2009tti Ministeera Aadaa fi Turizimiitiin yeroo badhaafaman obbo Mootummaa Saffaa seenaa jireenyaa artiist Laggasaa Abdii ilaalchisuun waraqaa qorannoo dhiyeessanii turan. Laggasaa Abdii adda kan isaan godhu nama mindeeffamanii hojjetan toon ta'in nama hojii uumanidha. Kana qofaas miti meeshaalee muuziqaa adda addaa nama taphachuu danda'an akkasumas immoo masinqoo taphachuu namoota hedduu kan barsiisan jaalala isaan uummatarraa qaban kabaja isaan hojii isaaniif qabanii irraa kan ka'e yeroo adda addaa beekamtummaan kennamaafii ture. Artistichi hedduu gumaachanii xiqqaa akka argatan kan dubbatu ilmi isaanii obbo Habtaamuu Laggasaa artiist Laggasaan maatii keessatti nama akkamii akka turan nuttime. አባታችን የተለየ አባት ነው። እኛ አባት አይደለም እንደምንም ነው የምናየው አባት። አባን ኬኛ አባ adda ta'edha. Isa akka abbaatti qofa osoo hin taane akka obboleessaattis ilaalla. Yeroo hundaa masinqoo isaa babbareecha. Mana keessa masinqoo 4 yookaan 5 qaba. Sagalee isaanii jijjiiree dhaggeeffata. Akka namaa ala bahee hin machaa'u. Gara manaa galee masinqoo isaa tuttuqu qofa. Baandii nama tokko jedhamuun kan beekaman artiist Laggasaa Abdii du'aan boqotanis aartii Oromoof gaaddisa kan jedhan barreessaa Muhammad Qophee firiin hojii isaanii yeroo kamiyyuu akka yaadatamu nutti himan. Adaraa yaa Rabbii sumaatawwatwaata ergaa Rabbii dhuftee yaa lubbuu tamtaata.
Weellisaa Zarihuun Wadaajoo weelluu aadaa fi masiinqoon weellisaa Laggasaa Abdii nama qixxee hin qabne ture jechuun yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan wiixataaf qabanne kanumaan gammaatti hordoftanidha. Odeessaalee biyya keessaa fi alaa hedduudhaaf marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya daawwadhaa ilaalaa jaalladhaa qoddadhaa isiniin jenna. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.